Kundi, Hey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akkam nagaan ooltanii? Olle fayyaadha. Maaliif jirtanoo? Tattaa'uma jirse. Yoo deessa maaltu hara yoo harroo? Waan jiran kun fayyaa qabna tattaa'uma jira. Hayyee. Amma galtee. Ammaan galee kunoo. Akkam ijoolleen mana keessi qabdi? Hundinuu fayyaa qaba. Ogeetee fidhiinaanis. Fayyaa qaban amma rafan malee. Ramdiin on galee ilaamaan tanaa? Hin galle malee. Maaliif jirtanoo? Tattaa'uma jedhamu wanta naa ijoollee raffiseensa kuma taa'ee jira maal eegu jira. Akka biraan nagee qabdan. Fayyaa qabna alhamdulillah. Ani sammumaan tanaan dalagaa irraa galee akkasittiin kaa'amee isin man dubbisa jee dhiiroo maaltu haaraa ifaa jeetiin isinii nu gadda jee oolu. Ni turte jeetiin gaaruu barsiitiin dawwalaan jechuu jira. Anis namni wal yaadaa miire. Sanumaa fi inni nu gadda jee kaayi nama wayi dhufe as. Nama dhufe osoo jeete. Nam tokkollee hin dhufne. Intalti sana hin dhufne. Hin dhufne dhageenye yoo nagaa. Haaya. Haasomasiitu hin dhageenye. Gurri abbaa du'uu jenni haala kanaa kaa intalli yoo erguu feetes kunoo ijoollee eega ijaanis harkuun hakutan gaa niin dhaqeetiin niin hataa'u jetti. Akkaan dhaggee'u jirutti haa oduun qilleensi oofutti. Ijoollee eega isaan ijaan agarsiisuu sidan jalaayin hataa'u jettee dubbatti jaanii. Amma waan isii fi obboleessinuu xiqqishoo yaadarratti waliigaluu dadhabanii gartee. Almuhimmati akka waan ifarku jirtuun na fakkaata oguun dhaga'u ala. Waa dhugaa taateef egaa kijiba taateef hin beekne malee. Isaanis akka yaada isaaniitii fi akka isii yaadde wal qiimuu fi didee yaadni isaanii. Isaanis karaa qaxxaamuraatiin isii tana daleessisanii irraa fayyadamuu garte. San irratti akka waan yaadanii fi isiinis waan san ammaan tana kun akka waan ifa gartee waan isaan jaanillee jalaa diddee eegaa karaa kanaa dhuftan taate anis gaa karaa waan na baasu malaniin dhawadhaa jettee dubbattii jeni akkasirra waliin jiranii jeni dadhabu ijoollee tiyya yeroo isaan ulaan isaanii banaa taasisuu fi yeroo isaan cufaa taasisu waan hin beekuuf jecha halli tiyya furmaata tiyya gartee anaatu mala dhawataa khalaas eega isin waan takkallee naa hiisuu hin dandeenye taate eega gartee furmaata tokkos ka godhuu dandeessan hin jiraanne anaatu xariiqa kiyyaan waan hin godhu beekaa boodammoo isinillee isin hanqattuu badiin an dalagu gartee yakkiniin an dalagu san isinis isin hanqatuu beekaadhaa jettee dubbattii isaanilleetti itti dhaadachuu jirti jedhanii dubbatanii. Akkasitti obboleeyyanummaan isii sanuu sodaatanii jiranii janii waan as dhufiinsaallee hin qaban yoo dhuftellee isumaan kophaasii dhufteetuma gartee isinitti faamu shaakala gootee. Shaakala gootu sodaatii firaa dharkina. Isaan afaan kamiin silaa ilmoo namaa abbaadhaan ilmoo haadhaaf kan ijaahin haadha tanaati kan isaan baafne ati ilmoo kanarraan fudhanne nuti kun dirqama mana keessa isiin baafne ilmaan isii ani ilmoo hin fadhu izaaje ilmaanii ilmaan keessa taa'e takkara lameenii kadhannee dada. Ani izaaje ilmaanii hin fadhu jettee carraan isii darbe takkuma. Lammata odoo isaanis dhufanii afaan tolaa jiru niin galeette ati amanteetti ni galchita. Anta tiyyaa laaftu mallaale haata tiyyaa ani waan hin murteesse. Ifa agartee yogguu jaaniin baale ifa akkituu hanga feeti ifa agartoos isin hayyoon isii hanga guutamuu fitte isin. Lakki ifa agarteeti inni sirroo isin galchine jechuun yoo osoo hin ta'in ani giseen ifa agartee isin jiru. Akkaataan gartee isaan duraan yaadan akka isiin baasne ta'u waan isiidhaaf hin taane ta'u duraan nama isii fayyadu se'aniitiin akka nama isii fayyaduu isii tana gartee deeggaruu isii waa hundaanuu yaadaanis cinaa dhaabbachuunis waa hundaanuu waan isii fayyadaa irratti isii gorsaniitti fakkaatee ture. Amma eeguma deemtee gartee asumachi lakkuma bubbultuuni isuma tanaa'uu namni gatiitti godhu dhabamee namni isii gatiin meeqa jee isii gatiitti godhu dhabamee achumattuu jechuun dhiibbaan irra gahee jira. Gammachuu hin qabdu sanirra dhaabbatteeti gaa murteen teessan maali akka itti manaana baaftan kun maali yaaddaniiti kan jedhuun gaa isaanillee hanga wal mormanii isaan jidduutti xiqqishoo mormiin uumamtee aboo obbaleetii tiyya nuti amata dila kanaas suma daleessisu jiraan uma daleeyyidaa faayidaa isin agarre eegartee
bilaash namaaf dalagaan oolini ilmaan abba qaba abbaadhaaf dhiisi hoottu janiigaa si manaa baasanii eega manaa baasan boodaas dalagaa gartee yookaan karaa suudii kan maallaqatti baasanii ergatanii irraa fayyadamuuf waan yaadan takka ta'uu irratti agartee irratti fahamnaan irratti akkaanaan akkasitti gaa dubbiin sanii sin taanee fi elloonuu wanni isin ilmaan kiyya keessaan baaftanii na fiddaniif elloo tana isin kana yaaddanii jirtan malee anaaf rifattanii yookaan anaaf naatanii akkan ta'in isin irra dhaqqabeetiin jira isin yoo naaf yaaddan kan taatu taate eegaa wanni taate anis duraanis gaa dogoggora xiyyaaniin wanna jeeti dhugumaan naaf yaaddan taanaan yookaan miidhaan achirra irra ga'u jiru rooroon achirra warrifamu jiru sun isin naasisee yoo kaniifi naaf dubbachaa jirtan ka ta'u taate haala ittiin gartee isaas dubbistanii maal jettanii mana kiyya nagahee naa buuftanii ilmaan kiyyiitutti na deebistan mala naadhaa jettee kan gaafattu taanaani nuti duraanis rooroo san keessaa akka baatuufi malee kaayyoon teenya wanti siif dhufnee dirmachuun dhufnee qaalan seenneefis waan biraa lammata bakka sanis si deebisuufi miti kaayoo bakka sanis si deebisuudha yoo niifi kaniifi yaada san qabaattu taate nuti dhimmi kun nu laallatu niin deebi'ennaan akkatti deebitu xariiqa kee hatummaan akkaataatti galtu san mala dhoodhu galuu beenaanis gali silaayis qaalii teenya akkan goonee fi akkaati irraa isin muramne osuma beeynuuti duraanuu gaagama duraas akkasin nu xiqqeessiteeti ammaas nu xiqqeessuu kee duraanuu shakkaa jirra. Barkaan duraan fuudheen deeman jeetiin dhufee barammaan tanaaf yoo dhufanii sitti mishaakala waliin jee. Jolle maal intal maal qabdaa dhuftan? Jolle siya. Hayi. Mee jolle na jirti jolle agarsiisa. Jolle irraa maal qabda obbali? Laaluufiin dhufee marraa takka jaan agarsiisa. Akkamitti si garsiifna? Dheengaddaas mana kana dhufteeti. Dirqama laaluu qaba. Ta'e waan ilaala garaa dhala ilmootii yaa laaluu fadaa. Harka nan balleessinii mana kana hin dhufinii. Harka sin balleessu afaan kan nama dubbatu jira ilmootii yaa agarsiisa marraa takka. Yalla. Akkam jechuudha intal ilmoon darbitee deemtee maal barbaadda? Marraa takka ilmoon dhagayaatiin osoo lolleen dhufeen isin jidduu taa'ee ilmaan kee keessa taa'ee bilcheeffadhu nyaachiifadhu obaafadhu bikka feetu fudhadhu deem jennaan kaleessan qacarraa dabarsite. Kimi akkana ta'e isin jennaan ani deemee zabbaxamee deemee dhufuun fadhaa itti. Akkasumas zabbaxamee jennee mirga sii kaniin. Ilmoo ati ol deemtee barbaada. Akkasuma taa'ee hotte. Bas marraa takka dirqama nagarsiisuu qabdanii. Sibira kutte kunne. Nuuf ilmoodha. Atis ilmoodha jechee qabduu qabaa. Anta kara lama. Namni halata jedhanii halata saa jalan deeman dirqama marraa takka nagarsiisaa. Lamaaf marraa takka nagarsiisaa gani asitti hin deebi'u yommuu marraa takka nagarsiisan. Nagarsiisu baatan immoo isinii beeka. Ilmoo daannoo isiin jirtu itti dhiyaachuuf deessuuti. Ani neeti kalaxee neeti. Yoo irraanfatte irras yoo irraanfattu irras yoo yaa. Irraanfadda. Agartee agaruu baattee. Irraanfadda. Nuti bakka alaabaa meeqa dhageenye sirraa isin jennee si gaafannee akka nama tokkootti ilmaan kanarra warra kiyyaarra naa hoyyate qotte warra kee irra si hoyyate ilmaan kee facaaftee qotte mirga keeti san. Amma dirqama marraa takka. Amma dheengaddaas kalees. Ijoolleetiyya. Asin bulleessan asin mushaakala gootan. Ani gubbaa kan deemeen dhufe amma dhugaa feetan. Gurbaallee quban qabu amma. Akka deemtutti qaaluma namaan qabdu jechuudha. Ati mataan qabiyyuu qaalii namaan qabdu jechuudha akka feete olii qabdeenta. Arrallee garaa baheen dhufee na quban qabu ijoolleen marraa takka argati. Silaanaa arkee natti hundiisuu inni baheetu as dhufu. Waan qabatetti yeroo lafa dhooyte. Deebitee isa busibootaan seene saa laala amma laallattee akka namni jirre haseen jechuudha. Ala kana dhiifattee dhuftee seente jechuudha. Amma abbaan isaa bakka geessanii nagarsiisa. Ulaan bara jirti ganaa hundi dhufee seena amma ilmaan nagarsiisuu dhabdanii xariiqa kiyyattiin dhufee laala. Yomma nagiyaan nagarsiiftanii. Dhadhiiqamuu bikkatti darbatanii deemanii dhaqanii fudhanii dhahaa namni dhiitee bira kutaa deemiti fudhadhu akka beekutti. Laa yoo kan akka nagee barbaadu baannaan adii xariiqaan numaan fuudha ijoollee sana dirqama nagarsiisa. Niin fuudha isinii booda dhiiga boo'u jiraata. Laalaa jechuu kamina dhorkitan. Maal ilaalta ilmaan kanaan? Maal ilaalle haadha? Akkam fedhe ta'uu hammaattus. Inta ilmaan darbitee obboleeyyan kee filattee hin deemne bira. Hammaattus tolus ani haadha akkam fedhe ta'uu. Akkuma fedhe on ta'uu haadha. Dirqama. Haati haadhummaan wanni haa guutamu haati keessa teessee rakkattee beelotee dheebottu
haadhummaan isii rakkattus hammaattus haadha. Laa si baasa. Nan baasu. Dirqamni maas hin goone jiituus darbisiisee deema dirqamni akkas hin goone. Amma ka'ee fuula kiyya dura. Akkamittiin deema ilmoo laaluu fadha. Balleessii kasaaraan hunaki ilmaa kan Dirqama ilmoo nagarsiisaayi. Mana kana deddeebitee. Akkam godhu deemtu tokko laal. Ijaanin milladhaa. Achi booda qalladhaa. Ni yaadda ilmaan kana ni yaadda. Ilmaan si jira. Akkamiin yaaddamee nama ilmoo yaadu ati. Akkamittiin yaadda Nama maadha. fakkaata. Garaa keenya kasi jirtan isin. Kasiitu balbalan baatu. Tayyee amma nuraan. والله إني خسارة طريقة خنان نجي فينا للمونة قرصة أبان تسجيلتان Hin qaanfattu xiqqishoollee. dirqama laaluun qabaayilu Intalli ta'u ija hoolaa nyaattee deemaa siin jeen duraanuu dhaga'ee nabu. Atis nan dhageessu malee. jibbitanis jaalattanis Ni hin dhageessaa miti. fagaaddu ilmoon raacha. Anjoollee tiyya. Ijoollee waan Feeto aarii feetu dhiisi atis. Dhageeffadhu andugaan siima. Andugaan siima. Kunoo na dura teessii mi'a. Garaa waa dhaleji. Amma nani dhageessaa meeti. Isiinis kunoo tana dura teessitu naami. Anjoollee tiyya fudhadheetiin bakkaan fedheen geeffadha ijoollee tiyya. Abbaana barbaadee ijoollee dhagee balbala tiyya dhufe. Akkaan itti biraa dhorkunaa beeku. Ammoo isiin tun qe'ee tana lammata dhuftee ulaate harkaan qabattee yoo cal jette. Siifi malakeeti siif beeka. Kunoo na dura teessi dhugaan siimne. Akka isiin beektu firaa dhorki. Qe'ee teettiraa firaa muri. Ani ilmaan kiyya niin fudhadhaa. Feenaan. Ati dachii yoo naqxee huniin baasisiin baasisiisan jee. Maangoo sama asiste ilmaan keetta kasaati. Dirqama tolaan dirqamaaniin arguu Maa hojii mormite Tamaam isiniin garsiisa. Gooteen agarsiistu. Isiniin garsiisaa dirqamaan. Dirqama namaatti dirqeessu kanaa sun jira. Dirqamaaniin fuudhaa. Yaa fi dalagaan qabdu. Isinummaas jiru. Dalagaan qabdu. An dalagaan tiyelmoo Gaddaafa biraan hin dalagadhu. Ilmaan sila ilmoo tana kanatti mi'aa fi eega beekte maaliif hin ta'in eega Ammalatti dhagayamtee. Akkamitti